Egaa nuti kaleessuma gaafa Abrahaam hidhamee jedhanii amma poolisiin haalota jiru ilaalee madaalee bira ga'utti malee Abrahaam ni kamaa jennee dubbachaa turre busiyyeen illee abshir hin yaaddayinaan dhiphatinaa inni kamaa homaa tokkoyyuu balleessaa tokkollee hin qabu jechuudha egaa guyyaa kaleessa haasawaa turanii. Isaan immoo gammachuu isaanii jechuudha lafarra deemanii ibsachuurraatiin kan hafe kolfa ajaa'ibaa ibsachuurraan kan hafe wanti tokkollee hin jiru sababni isaa iyyuu jechuudha ji'a 3 waggaa tokko hidhamuu dandeessa balleessan ati balleessite marrajaan jiraatti jechuudha marrajagaa irratti ta'e kaarra ashamaa akkam jirtu hordoftoonni iddoo YouTube marti keessan sinin jecha jechuudha gaa'ii sinan jaaladha sinan kabaja sinin jecha jechuudha ermiyyeef egaa aboon ishii hiikameetoo jira naaf hiiki nan barbaada nan kunuunsa nan jaaladha anaaf inni waan hundumaa kooti jechuun kaleessa jechuudha akka ishiin jechuudha na goolii galchitanii beektu goolii irratti goolii immoo har'a immoo galfatteetu ni jirti jechuudha. Innaa ruutaa qinaatiin debbenni godheetu jira jechuudha. Oomaa gochuun hin danda'amu. Hin dabarsitee hin kennin jennaan dabarsee kan kenne ishiidha. Kanaafiyyuu minimnoo jechuudha. Innaa mana Abrahaam dhaxxanii jechuudha ilaaluu ni dandeessu sinaaf feereetu jira jechuudha. Innaayi dhugaa dubbachuuf akkatti isaan wal jaalatan akkatti isaan walitti kaatan akkatti isaan wal dhungatan Abrahaamin suuseessa suruma isaa jaalalli ermeella jechuudha inaan gabaan jedhame har'a viidiyoo wayii argeen jechuudha. Innaa ruutaan garaatti baadhe jettee isaatti himtee fi isa ermeellaa viidiyoo wayii kan hojjetan argeeni. Kan ruutaa gadi jedheetuma laalee jechuudha. Kan intala ishii kanaa immoo gadi jedhee dhaggeeffatee garaa keessa dhungate. Dhaqaatii ilaalaa viidiyoo dhaqaatii ilaalaa kan si kabaja biratti hin kabajamtamu. Kan ulfina sii laate kan iddoo sii laate biratti iddoo qabda warcuma qabda kan iddoo warcuma sii laanne irratti immoo warcuma hin qabdu jechuudha. Warcuma hin qabdu ganaadha jechuudha. Eshikaa hin dhuftee kanaafiyyuu jechuudha yeroo kanatti ishiis waamee jechuudha haalota jiran egaa adda baasuudhaaf. Akka nu bira hin geenye akka naannoo koo hin geenye jireenya kiyyan jiraadha ati jiruu kee jiraadhu kanaa booda yennaani simitiidhaayii kanii anaa bukkee ga'u yoollee na birallee ga'uu baatteetta ta'e namoota bukkee koo jiran namoota naannoo koo jiranii kan ishiin jette jechuudha mee jechuudha Abrahaami bakka ruutaa kan naqu iddoo ruutaa kan naqu sababa mucaatiin isayyuu mucaasaa ilaalee ba'uudhaatiin jechuudha. Ammallee Abrahaam wanti hin galle waa'ee dhimma na deemu kan ammallee amma kana booda inafa inniyyuu jedhee jira jechuudha. Inafa inniyyuuti jedheeni ture jechuudha. Kanarraatiin kan hafe Abrahaam walaa hiriyaakoo walaa maaliikoo warra ati jettu bira deemees hin beeku jechuudha. Sinumatu jechuudha xoofoo keessa nadhaa'ee jechuudha yoo har'a tokko fiddee borusa tokko fiddaa yoo har'a tokko faana kaakkiste isa sana immoo obbiraa immoo baaste immoo kan biraa immoo fidattee immoo dhuftee ayyatta jechuudha. Na waanuma Abrahaamtu godhe hin jiru nuti aboo faana jirra baqa Abrahaam miskiina Abrahaam abbaa dhalootaati Abrahaam gaafa niyyeessota gargaaree dhugaan siniin jedhe keessattuu jechuudha waan baay'ee isa argineetoo jirra akkoo. Arginee jira otoo qormaata keessa jiru gaafa inni shamarran biyya Arabaatii galan ijoollee biyya ormaa deemuudhaaf jedhanii fi gaafa inni karaa ta'u arginee jira nama karaa dhalootaaf ta'u immoo karaa akkatti cufamu hin feenu hin barbaannu bayi buqqa'i keessaa dhugaan siin jedha ati gaa'ela osoo hin taane sagaagalummaadha kan filatte jechuudha sitti himna yoo ta'e sitti himnaam otoo sitti himin si biran darbinu warri si fakkaatan jiru wanta ta'eef jechuudha. Innaa hinoo ishiin jaalala beektu akkatti haammatamtee jechuudha. Ati ushummaa taatee dhaabbatte jechuudha. Haadha manaa jalqabaa ushummaa taate. Akka ishiin lammataa immoo haadha manaa taate. Gisee ni wixinoo. Inna damee jechuudha baga gammaddan warri Abrahaamidhaaf gaddaa turtan wacaa turtan kontiraa baga gammaddaa isiniin jechuun jaaladha. Eshi akkasitti. Warri garaa qajeelaa qaban warri yaada qajeelaa qaban jechuudha yoomiyyuu na shannafaman jechuudha kaleessa shabshabdee harkaki rukuttee walitti gammaddee
gaafa daaniin hidhamu akkatti bu'aatti dhufte harkina irrame gaafa abbaa mucaa keetiitu garuu jechuudha imimsaa dhufte gaa si luugame maal godhure luugamamte bakka allaqe minim no kuma gochuu danda'amu jechuudha na gorfamtes dadhabde sitti manis dadhaban amma immoo maatiin ga'u sedhi isaanii jiru mataa isaaniitti deebi'aniiru walaa ruuttaa walaa jechaan hin jiru amma samana kana laalame ijoollee lamaan tokko ijoollee warra eldifa ifaan hojjetanillee Abrahaam kamuu qabadhanii dhalachan isaaniiyyuu jechuudha falmaa turan jechuudha baqa akkatti nama dhiisu akkatti si dhiisu akkasi namni si dhiisu immoo sitti taasise ganaa gadi buuta yoon gadi buute kaleessayyuu viidiyoon kee akkanaa kanatti hin ilaalamneem manuuf jennaan innati ispoortii irratti hojjettu ispoortiidha waan ta'eef jechuudha kana bakka Abrahaam jechuun kanumadha wanta biraa miti amma immoo jechuudha bakka ishees ani kan biraan sii qopheessaa kan biraan kana godhaa yoo ati na dhiisuu baatte ani dadachaasee numan sii wanni ta'a ani fati waan irratti wal geenyu mucaa soo ta'e immoo hin barbaachisu yoo wanta si gargaaru jiraate ta'e wanta si gargaaruu dandeenya jennaan bakka micciiramte jechuudha yeroo ishiin micciiramtutti yoo hin feetu ta'es omaa miti naamna jedheen jechuudha yeroo kana keessatti haala kana ittimee ani si bira hin geenye situyyuu dhufee mana seenee Hermeellaan eessa jirti qibette seenee eessa jirti jechaa kan ture yoo badde maalla dhibee ishiin immoo hin banne hin dhokatte jedhee kinoo miidiyaan jira miidiyaa fuulduratti kanaa booddee ani karaati baates hin bahu iddootti geesses hin gahu kanaaf iyyuu jireenya kee jiraadhu jiruu kee jiraadhu ani jireenya kiyya jiraachaa jira eegaleera waan ta'eef isa darbeef dhiifama isa sichiif garuu abadan ani naannoo kee hin gahu kan inni jedheen jechuudha ishiinis in argina naamna jettee jirti jechuudha isa kana dhagaa'ee abduu nama baay'ee fi mul'ata nama baay'ee yaada nama baay'ee edda ishiin biraa deemtee Abrahaam inni kaasee jira maalidha zoo jettanis himmoo jechuudha kinu akkasii wayyuuree naamna jedhee jechuudha haala kanadhaan in sodaachisa isa kanaafiyyuu magaalaa kana keessa bahee jiraachuu nan barbaada iyyaa fi wacarraatiin kan hafe omtuu tokkoyyuu hin jiru wanta ta'eef isa kanaaf ani hin barbaadu jedheen jechuudha Hermeellaanis immoo namni yeroo baay'ee ani kanan dabarsee dhufe ani kanan ta'ee dhufe ana kanan godhee dhufe kan jedhu hundumtiyyuu gaafa dadhabu qaba gaafa nama isa dhaggeeffatu dhabu ni qaba isa kanaaf iyyuu namariyyuu hin jibbisiisa isa kanaaf hin yaaddayini ishinis tasgabbaa'uu dandeessi isa kanaaf iyyuu oma tokkoyyuu miti jetteeni sossobdee akkati dhiphattu tokko miti jetteeni ofitti qabdee dhungattee innis dhungatee jechuudha innaa baqqaayii simatte seeraan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taana kana caala maal barbaadame jireenya kee keessatti maal barbaadda baqadda kabajamtee ayzoodde jedhamte yoo bahunnu malees hin baanaa naamneedha Abrahaam garuu bahuudhaaf murteeffateetu jira ani dhugaa otoo isaan bahanii baay'een barbaada tokkoffaa Hawaasaa lammaffaa immoo Adaamaa buttaa jiraanis biyya isaati waan ta'eef Suwaayillee biyya ishii waan ta'eef yookiin Dirree Dawaa wayii bakka fagaatanii jiraachuudha naa urgufattee dhaquunsi hin oolu sanas haa ta'u kana jechuudha baay baay akkuma gaafa qalabati siin jedhan baay siin jedhu waan nama baasu namni meejooku waanuma xiqqaashuu akkuma qoosaatti gaala dhabuu taate omaa gochuun hin danda'amu kanaafiyyuu harka keetiin gaafa maatiin keelleen sirreessina siin jedhanillee dhaga'uu diddee gaala harka keetiin diddee jirta jechuudha dhaqiitii jechuudha yookiin daanii keetti yookiin dasuu keetti kadhu siin jedha ka warri kana dura ruttiyee dasiyee jechaa jiranis suma faana jiru isatti har'a fidde yoo ati boru caalaa fidde caalaaf ruuttaa siin jedhu yoo ati immoo boru sabboonaa fidde sabboonaa fi ruuttaa jedhu yoo ati immoo boru immoo bakka maqaa isaanii qaqayyaarte akkasum siin jedhu rakkoon qabu jechuudha rakkoon qabaatu kanamsii fidde ati fidde faana harka walitti sireef waan ta'eef baay'ee bakka nagaan bulichaa Hermiyyee gootati dhugaan siin jedhe makkataa xilaa abbaa manaati dhugaa dubbachuuf taana itti beettan siin jedhemu itti beetta dhugaa rabbi akkasitti ishii jabaadhu